Rakkina gurguddaa keessa turte. Akkamitti rakkina hamma sana keessatti albamee amma kan hojjechuu dandeessi ati? Keessattuu dabbaatuun asaddageen ka jedhu sani wama jiruu kiyyaaf harfadheera. Abbaallee haadhallee hin qabdu yoonaan jedhu namni tokko tokko hin qabdu jedha hin qaban abbaan kiyyan doom tajaajila. Inchala Yesus inchala burulle inchala Yesus inchala burulle inchala Dabatono asadege Ndenat sebsubo asadege Nde wendme mokro asadege Nde hitdepuko agurresen Dabatono asadege Ndenat sebsubo asadege Nde wendme mokro asadege Nde hitdepuko agurresen Rakkoo fayyaa sammuu si mudateeni Amaanu'eel seentee turte jedhamee haasa'ama. Sammuun kees baay'ee akkasi dhukkubaa ture asirraa odeeffadheera. Na dhukkubaa ture maal kuyyarrattillee ilaalamee tureera hawaasattillee yeroo baay'ee jechuun deddeebisanii achiin gara Amaanu'eel na barreessan jechuudha.